barsiisa ummata raadiyoon harar barsiisa ummata sikaaru gamara dhugaan gammachiisa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa. Fagoo fi dhiyootti bakka jirtan hunda warri dhaggeeffattan kurfaa kophaadha. Warri qe'ee dura bahee waliin haasawaadha. Nu wajjin gammaduuf hedduu kurfaadha. Maaltu nuuf dhihaataa wal gaafachaadha. Kanneen kurfooytan wal mari'achaadha. Yaa guyyaa gammachuu namus eeggataa suma dhageeffachuu. Yaa guyyaa barnootaa kan hin beeknes kunoo kan beekurraa barata. Wallaalaan qabu hundinuu si dhageeffata. Sheekoo walaloo maymaqsaa hundinuu barnoota. Hayagaa warri toora qe'eetti tattaa'aa dhaggeeffattanis warri karaa deemaa kurfaa warraatti jarjara qabdanis dhiyeessineen jirra waan walitti qabneen asiis achiis akkam jirtan isin hundinuu xiqqaa fi guddaanis. Raadiyoon Harar barsiisa ummata Raadiyoon Harar barsiisa ummata sikaaru gamara dhugaan gammachiisa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa. Walleefi muuziqaa nama bohaarsitu abariin uffatee sanii dabarsitu sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa. Wallahi rabane barmoota arganne nutirra gammanne sigara tumfanne sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa sagalee Itoophiyaa qophee Oromiyaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa guddaatu ammallee waliin gahiyafaa.
dhaggeeffatoota keenya guyyaa raadiyoonni Harar kun afaan Oromootiin Raadiyoo Damee Hararirraa kurfaa dabarsuu itti jalqabe amata 15 isaa sababa godhuudhaan qophii hobatti walitti qindeessinee fi alada guyyaa isin dhageessifnetti kaanu qooda lammeessaadha. Asuma keessatti isin dhageessifnaa Alfiyaa Abdallaa fi Adam taaneeti isin dhiyeessina. Asitti Abdallaa Haaji Adam ta'uu isaati Abdallaa lama qabna. Ijibbaata guddina biyya takkaatiif godhamu keessatti meeshaaleen oduu bittinneessan kilicaan isaan taphatan kan akka fooyyeetti ilaalamuu miti. Mi'ootiin oduu bittinneessan wanneen dameelee hawaasa uummataa tan adda addaatiif keessumattuu kanneen uummata baadiyyaa keessa jiraatuuf gufuu ta'an beeksisuudhaan barsiisuudhaan karaa sadarkaan jiru isaatti hoyyootu dinniinuudhaan gargaaruun dirqama hojii isaanii kan duraati. Gabaabdumatti tooftaa fi mi'ootiin oduu ittiin bittinneessan hundinuu biyyoota guddinarra jiran keessatti rakkoo hawaasa uummataa mudattuuf akka furmaata ta'uu qabu durarratti barbaaduufitu gargaarsi godhaniif haalaan guddaadha. Wayitii amma keessa jirrutti meeshaalee oduudhaa fi ergaalee adda addaa dabarsanii fi uummanni addunyaadhaa itti gargaaramu keessaa tokko raadiyoona. Waan xalaa irratti barreeffamurra jecha afaaniin himamu uummata Itoophiyaa hedduu biratti karaa ittiin wal qunnaman ta'ee argama. Fageenya lafaatii fi dandeettiin waa barreessuudhaatii fi dubbisuudhaan murteeffamte jiraachuun namoota biyya teenya keessatti bakka hedduutti argamanii fi afaan adda addaatiin dubbatan kanneen miliyoona hedduutti lakkaa'aman wanneen barreeffamanirraa akka qoodan fudhanne hoggaa dhorkan raadiyoonni ammoo gaarreen duumessaan uwwifaman hundaa'uu qaxxaamuruudhaan fageenya kiloomeetiraa kan hanga hin qabne hatattamatti loohee deemuudhaan yaadduuwwan namoota danuudhaatii fi hedduudhaa fedhiilee isaanii hundaa'uu guutuuf danda'a. Raadiyoonni fuullee gaazexootaa fi kitaabbiin adda addaatti gargaaramuudhaatti xabaalee adda isa godhu qaba. Akka gaazexootaa fi kitaabbiinitti bakka laallatanii ija qulqulluudhaan yookiin ammoo gargaarsa naaturaa ijaatiin hojii harfilee dubbisuudhaa hin gaafatu. Gurrumaan haasawaa caqafachuudha. Meegaa dhaggeeffatoota keenya walumaa galattuu waan har'a walitti qindeeffannee isiniif dhiheessinaa. Kurfaa guyyaa keessatti dhaggeeffachuun ooltaniiti nuti hojjettoonni arma keessaa kurfaa hobatti walitti qindeessine kanarratti yaada uummanni qabu amata 5 isaa sagaagaa kabajatu uummanni yaada akkam qaba kurfaawni kun akkamitti dhiyaatuu qaba maaltu irratti maaltutti guutamuu qaba kanarratti yaada namoota argachuudhaaf jecha bakka yuutti bobbaanee jirra adda addaani. Abdallaas asna bira jira Alfiyaas mirgaa bitaana ta'anii gaana idduudhaan jira. Mee Abdallaa guyyaarraa hafee gama keetiin maaltu dhiyaatanii as keessatti? Karaa kiyyaan akkumaan kalee ibsee hundattuu kutaa lammaffaa kan jaallee Yusuf Umar wajjin haasa'e ammas kutaa tokkoffaadha. Jaallee Ahmad Abdullah Hussein wajjin sanbooda ammas obbo Muhammad Aliyyee kanuma wajjin ammas Adam Haruun Kadiir Sa'iidi Yaasiin jajjabaa takkaa'u Yaasiin Ahmad Abdoo fi Amina Shabbooti wajjin haasawaan godheen wal faana isin dhageessisa. Gaarii dhagaa hanga za'an nu geessatti dhageessisuudhaaf jibbaata goona. Alfiyaa karaa keetiin waati maal qopheeffattime maaliin dhahe? Anis karaa kiyyaan waa'ee soso'iinsa dubartootiin hangam takka raadiyoon hanga caqasan laaluudhaaf karaa kutaa bultii Harargee kanatti mana katabbii dubartootaa dhaqeetiin jaallee shaaratti affasaa dubbisee sanis isiniif hin dhiyeessu. Gaariidha. Dhaggeeffattoota keenya walumaa galattuu sheekkoodhaas ni qabna gaafiinis ni jirti sirboonnis adda addaan jiranii hamma zaan nu geessutti gaazaan teenya takka ni beeytaniiti zaatana keessatti hanga dandeenyetti isin dhageessuudhaaf jibbaata goona. Kurfaa keenya kan guyyaa keessatti haasawaa jaallee Yusuf Maroo barreessaa waldeeggamtaan oomishattoota hundeeggamtaa Hararii Culaalatti wajjin goone kutaa tokkoffaadhaa isin dhageessisuun keenya ni yaadatama. Akkuma ballama isin seenne turretti kutaa lammaffaattis kanatti haasuudhaan isin dhageessifna. Gaafii guddinni raadiyoonni Harar qophiin Oromoffaa wayita jalqabarraa hanga ammaatti agarsiise maal isinitti fakkaata jechuudhaan dhihaatteef jaallee Yusuf akkana jechuudhaan deebisaa kennan.
dhugumatti haala gaafa jalqabaa sanarraa ka'ee ilaan qammaatitti gartee sossoonsa isaa ka godhamu giseedhatti faanarra deemeetis nin hordofaanillee ammaas akkasuma keessaaf naannawaa gartee keenyatti qotee bulaan hundinuu gisee hundaa matatti gartee reedoona ofii qopheeffatee halkanii fi guyyaa gisee hundaa hoggaanni pirogiraamni kun dabarsu ni hordofan. Guddinaan inni argamsiise kaniin jiruun keessaa gaafa duraa hanqaa xiqqaa tokko hanqa beekame tokko pirogiraama isaa ka dabarsu fe'ita. Jalqaba duraan za'a takkaan za'a takkaan amma deebi'ee za'a lama godhaa deemuu kuni takka jijjiirama tokko gara biraatiin ammaan tanaa qophii bal'inaan dabarsuu jalqaba keessaa wanneen ida'amaa dhufu qophii ooyirootaa karaa pirogiraama sagantaa ooyirootaa kana fiimmaas barumsa gartee waan adda addaa ka dabarsu keessaa karaa kaaniin ammaas sheekoolee qoflaatii fi gaafii dhaggeeffatootaa fi deebisaalee kanneen garaagaraatii fi haala addunyaan itti ooltee bultu hundaahu addatti gargar baasee bal'inaan pirogiraama isaa dhiyeessuu kanarratti jijjiirama tokko argamsiisee jira. Kanarratti rarra'ee ammas gara fuulduraatiifis pirogiraamuma kanarratti itti hidhee bal'achaa deema. Amma keessaa funaannaa keenyatti qotee bulaan hedduun gaafii dhiyeessaa deeman keessaa warri dhaggeeffattoonni pirogiraama kana hordofu lakkaan hedduminaan baay'achaa gartee pirogiraama kana hordofuudhaaf hamilee waan qabaniif za'aan xiqqoo nutti gabaabbattee jirti. Maaliif za'aan hin ida'amne jechuuf haadha waan ta'u qabani. Ammaas akkanuma daran pirogiraama isaa gartee kan hafe daran bal'isee za'aan xiqqaatte tunis akka bal'attu godhamee maaliif fi kan nuuf hin godhamne gaafii jettu na kaasan. Kana gaafii tanadaa katabbiidhaanis gaafachuu ni dandeessanii jecha jaamurratti wantoonni ni godhame jechuudha. Kanarratti wanni gama karaa gartee guddinaa isaa jijjiirama isaa kan argamsiise guddinaan isaa hagana hoggaaniif jennu hagam takka dhaggeeffatoota isaatiitu murteessaadha. Dhaggeeffannoonni gartee hordoftoonni pirogiraama reediyoo xaabiyaan kun dabarsu namni hordofuu gizeedhaan ida'amaa heddummachaa baay'achaa waan deemu jiruuf guddinaa isaa kanaatiitu nu agarsiisa. Wanni inni guddinaan jijjiiramni inni harkisiisaa deemu kana ta'a jechuudha. Baay'een si galatoomfadha jaalleessuuf. Kana malee egaa yaada idaatullee qabaattee nuuf fiduu ni dandeessa. Irratti egaa wanni ani gartee yaadni inni itti da'uu barbaadu ammallee guddinaan gartee reediyoo xaabiyaa kana wayyaawaa guddachaa bal'achaa deemuun isaa kaa ittiin dhugoomuu danda'u hirmaannaan uummataa murteessaadha jechuudha. Hanquma dhaggeeffattoonni baay'achaa dhufu takka hamilee dhaggeeffattootaa hirkisaa akka deemu. Hamilee dhaggeeffattoota harkisaa deemuudhaaf hirmaannaa uummataa kanaaf akka bal'achaa deemu godhuun kunis hangam yoonif gartee yeroon akkuma gaafii uummataa ta'anii reefuu duraan dursee maqaa dheessanitti yeroon ida'amuu kan hin danda'amnellee ta'e yeroon sanis akka ida'amtu garuutu kunis ni barbaachisa kan hin jiru keessaa takka gizeen akka ida'amtuuf yoo dadhaban immoo pirogiraamni guyyaa aladaa sanfaan za'aan ida'amtee hirmaannaa uummataatiif akka xiqqaashu bal'atu gaafii fi deebisaan jaa hundaanuu wanni dhaamsi gartee barnootaa feesisu cufa akka kan namaa deemu godhuudha irratti gara kanaan yoon fi gartee ka wayyaa'u godhame daran ni jajjabeessa ammaas warreen dhaggeeffattootaan hirkisaa yaadachuu kan hin qabu keessaa. Daawwitiin kurfaa keenyaa dhaggeeffattoota keenya jechuunis uummata bal'aa akka ta'e wal nama gaggaafachiisu. Nutis gaa kanuma irratti hundeeffamuudhaan jaallee Ahmad Abdullah Hussein dura teessoo waldaa gamtaan oomishattoota laga Amboo akkaataa kurfaa keenyaatii fi yeroo takkaa wayita kurfaawota keenya dhaggeeffattootaaf itti dabarsinu laalchisuudhaan yaada qaban akka nuuf ibsaniif gaafii isaaniif dhiyeessineef hogguu deebisaa kennan akkana jedhan. Duumatti qotoonni bultoonni naannoo Harargee kun amma duratti gizeen dalagaaf itti kaanu dalagaa jechuudha. Saa shanii fi jaabuudha taa turte waan san taateef reediyoon Harar qopheen dhiyeessuu isaa sadiitti ta'uusii akkaan mijaawaa turte. Maaliif jennee isaa sadii irratti namuu caasaa taa'ee dhaggeeffachuudhaaf gizee waan qabu jecha eegalamarraa akkas ta'a jechuudha. Amma immoo dhugumatti qajeelfama paartiin fi ammas mootummaan warraa xunnuu kan irraa hundi dammaqeessaa argachuudhaan gizeen dalagaaf itti kaanu ganamarraa sa'a lamatti waan taateef pirogiraamii duraan isaa sadiitti dhiyaatan karaa qabatee taa'ee eegaa turu amma immoo gizee isaa sadii gizee dalagaa oduu jiru seennee jiru waan san taateef sa'a lama duratti
gizeen takka dagartee itti dhaggeeffachuu hin dandeenyu osoo wajjin kaane yoo akkasitti qaamni kun walaalame hedduu gammachuu irraa qabna waan jiruun dhiyeessu fedha. Kanarratti tabiraatan illee fudhu maali keessaahuu qotanii bultoonni waa'ee addunyaa sanaa addunyaan maalitti akka jirtuu fi maal akka addunyaa keessa taa'amu sadarkaa hundaanuu baruunii fi dhaggeeffachuun guddina isaaniitiif gargaarsa hedduu qabdi. Waan san taateef piroogiraama torbaan dabaree fi addunyaa jiru tokko yoo gartee akkasitti qophaa'ee nu dhiyaate akkan gaariidha. Sanallee waan jechuu hin deef maali guyyaa gadii sababa adda addaatiin oduu addunyaa dhaggeeffatiin fa'aan jiraachuu ni malti. Akkasiin jirtu akka nu harkaan baafame takka hoo akka dhageettiin dhabne waan torbaan duraas kunneessan hunda guyyaa tokko piroogiraamni qophaa'ee piroogiraama gartee torbaan dabaree fi addunyaa yoo kana keessatti hoggaan nu dhiyaatte addunyaa waan keessa kutte torbaan kutte kana keessa jechuu san hunda akkasitti dhaggeeffachuu ni dandeenya. Tunis yoo tidhaamte akkan gammachiiftudha. Maayii ammas itti yoo fedhu maali akka beekamutti hawaasni biyya keenya irra guddinsi karaa ooyiruu bobba'ee jiru. Waan sun taateef keessaawuu karaa ooyiruu jennu akka qotanii bultoonni mata matatti qotan osoo hin taane akkaatummaan sooshaalizimii guddachuu danda'u boori guddaan waldeen qotanii bultoota kan gamtaa oomishtoota bal'achuudhaani. San irraa piroogiraamni tokko kan waldeen gamtaan oomishtootaatii fi guddinaa isaa jiru yoo as keessatti kan hirmaata argatu taate akkaan qo'achuudha. Maaliif naannoon hundi akkaataa adda addaatii fi tooftaa adda addaatiin dalagaa jiran. Naannoon guddatti akkaataa dalayduu fi akkaataa itti hojjettu akkaataa oomishii callaa asitti guddiftu tokko yoo kaanii dabarsite naannoonni biraa agartee guddinni isaa darajaa san hin gahin isa kan irraa barnoota fudhatee tattaaffii godhuudhaan waldeen gamtaa guddisee oomishni biyyaallee karaa kanaan ni guddata jedhin abdii irraa qaba. Kanatti aansuudhaan gaafii takkaan isin gaafadha. Gaafii xiyyatanaas sagalee takkaan huguu takkatti akka deebiftan himamu. Gaafiinis akkana jetti. Meegaa sirba kana qaceellootti qaama qalbiidhaan dhaggeeffadhaati. Weellisaan eenyu kotee dafaatiin abeeka. Malaafi bifatee sirraa jaalala dhugaatii naqabee sirraa. Alaafa malaafi bifatee sirraa jaalala dhugaatii naqabee sirraa.
Tijaalle jechuudhaan ba'u weerarraay magaala shaggee boonsoo hoborraay. Dhaggeeffattoonni keenya akka sirba kana jaalatan wallaaluudhaan miti kana irratti murreef nutilleen mufatina. That structure. But as I said, the adjectives and verbs in these sentences are a bit different, a bit tricky. So be careful. Isaatan siranaatti jalqabe sababa godhachuudhaan obbo Adam Haruun haasofsiifneetu turre. Gaafii wayita dura dursoo kurfaa'onni adda addaa oduuleen biyya keessaatiif biyya alaa raadiyoon Hararraa afaan Oromootiin dhageesse san maaltu sitti dhagayame? Fuulduroo fedhii dhaggeeffattoota keenyaa guutuudhaaf karaa keetiin yaadni nuuf kennitu jira jettuuf hogguu deebisaa kennu akkana jechuudhaan jalqabe. Dhugumatti raadiyoonni sagalee Itoophiyaadhaa kan qophee afaan Oromoo kan magaalaa Hararraa dabru kun bara 65 gara dhumaatirraa eegalee bara 66 keessatti hojii isaa sirantuu dabarsuun waan nuti hundinuu itti yaadannu saniin duratti immoo afaan Oromoodhaa biyya teenya tana keessatti karaa raadiyoonaatiin dhagayuu hin turre jechuudha. Biyyoottan ollaa keenyaa keessatti odoo biyya teenya keessa hin jiraatin biyyoottan ollaa keenyaa keessatti kurfiin afaan Oromootiin dabartu banamte san dhaggeeffachuu turre jechuudha. Saniin boodatti immoo hawwii uummata bal'aadhaatii fi ol guddina biyyaatii sirrattis ilaaltee mootummaan eegaanii fi raadiyoona qophee afaan Oromoo kana magaalaa Harar kana keessatti eeganuu bante nutilleen wallisoota gurguddoo angafootii teenya tahan kan akka Jaallee Ali Shaboo, Ali Muhammad Birraa Shantam Shubbisaa kanneen akkanaa kana sirboottan isaanii walitti qabanii walitti qindeessanii muuziqaa wajjin qilleensarra nuu bittinneessanii bakka nuti jirutti nuun gahuudhaan nutis isaan fakkii godhanne hawwiin muuziqaadhaa mataa keenya keessatti uumamuu dandeesse. Sanirraa eegallee waa'ee karaa sirbootaan afaan keenyaa bittinsuu qofa odoon ta'in qoonni raadiyoon sagaleen Itoophiyaadhaa qopheen afaan Oromoo kan magaalaa Hararraa dabru kun qabu qooda hedduudhaatitu jira. Irra xiqqaasaa gaayuun kaniin maqaa dha'u taate waa'ee karaa tika fayyaadhaa ogeessootii fayyaadhaa gurguddoo hunda dhiheessanii haalatti dhukkubni nama qabu hundaa'uu gaafachuudhaan haalatti dhukkubni nama qabu san jalaa bahuudhaaf uummanni tajaajila duraa kan mataa ifiitiif godhuu qabu akka baratu godhuudhaan walumaa galattuu ammas karaa barmootaatiinis karaa dammaqeensaatiinis karaa ol guddina diinagdeeyinis walumaa galattuu qooda cimaa taphachaadhaatti turee jechuudha. Walumaa galattuu dammaqeensa gurguddaa nuu fi uummanni bal'aan hundinuu walumaa galattuu nutis miseensa uummata bal'aadhaati uummanummaan bal'aan hundinuu dammaqeensa gurguddaa irraa harkateeti jira. Dhaggeeffattoonni keenyaas gaafii heddummeessite jettanii natti akka mufanne niin abdalla. Haa ta'uutii mee tapha kana waliin haa dhaggeeffannu. Meegaa dhaggeeffachuu illee walumaan dhaggeeffannaati nama sirba kana sirbinaa beekaa. Kootu gaama gararaas yaama gallee lookoo martuu maamari kootu gaama. Dhaggeeffattoonni keenyaas akkuma kiyyatti ajaa'ibuu hin ooltaniiti mee waan hin dhiyootan dirree dhawaa keessatti mudadheen isinii ibsa. Eegaan hayyama keessan argadheen boodatti akka nagaa. Namoota tokkoon haasofsiisa jeetiin magaalaa dirree dhawaa dhaqe. Namootaan barbaade keessaa tokko wallisaa sirba kana takka'u tapha kanaati. Naannoo ganda isaa osoo magaalaa Hararraa hin ka'in dura namoonni tilmaamsaan natti himan. Anis ganda san hogguun dhaqe yeroo natti gabaabbachuurraa kan ka'e jarjara qabaadhullee daqiiqaalee waajibiriif dhaabbadheetumaan gamaa gamana laale. Micayyoon xiqqoon kuduraa gurgurtu takka karaa moggaa dhaaba manaa jala teessisi. Anis beeku baattu gaafachuu murteeffadheetiin bira dhaqe. Mana Kadiir ni beektaa Micayyo? Kadiir Sa'iidi kamme? Maal dalag? Wallisaa tapha afaan Oromooti. Gararaas moo? Gararaasi. Inni sirba gararaas juu taphatu sanii miti? Dhuga baanta. Isaan barbaada. Mana gararaas yoo jette? Mana gararaas jettee yoo gaafate namoota si garsiisaa miti? Anilleen sirba gararaas juu akka wallisee numaan beekaa ammoo haa ta'uuti maqaa sirba isaatiin moggaafamuu isaa hin dhageenye. Kun laal manni isaa mooraa san keessaati. Isiin tun ollaa isaati wajjin deemaa si garsiiftu. Fayyaada yaaddiyyeetiyya. Je'eetiin galatoonfadhee jarjaraan biraa kute.
akkuma namoota adda addaatii wajjin haasawaa turre hundattuu Kadiir Sa'iidiinis wal quunnamuudhaan gaafii eega sagaleen Itoophiyaa qophii Oromoffaa kan Harar hordoftoota isaa afaan beekaniin tajaajiluu jalqaberraa haafne hanga hagamta akka bu'aa yookiinis faayidaa kennu jechuudhaan dhiheesseef hugguu deebisaa kennu akkana jedha. Dhugaadha raadiyoon keessatti waa hedduutu argama. Gammachuunis dabartee rifaasuunis raadiyoon namas nama rifachiisa namas nama gammachiisa. Nama afaan isaa beekutti yoo waqtii yeroo isaa san eeggatanii yoo jala deeman biyya akkanaa keessatti sosoofina dachiidhaa hoggaa himu namni garii ni rifata. Dhugaadha haalli garii guddaa nama rifachiisa biyya garii keessatti ammas waa'ee guddina lolaa takkaa garbaatiin liqimsa mana hoggaa jiru ni rifatan. Asumatti ammas deebitee muuziqaa takka bareedduu hoggaa dhageesse asuma gammadda ammas. Karaa hundaanuu waliigalattuu raadiyoon nama hordofatetti barnoota guddaadha qaba. Dhukkubni haariin tokko yoo dhalates uummanni akka ofirraa ittisu daddaftiitti uummataaf dabarsa. Walumaa galattuu raadiyoonni eegalarraa eegalee hanga ammaatti keenya kunis afaan itti hordofnu keessa haala gaariirra jira. Tafuula duraatiif garuu namuu qooda isarra jiru dhaggeeffatoonni jechuu kiyya hawallee qabus walleedhaan kan walaloo qabu walaloodhaan sheekkoollee kan qabu sheekkoodhaan namuu karaa adda addaatiin dandeettii qabuun irratti walii galee guddina afaaniitii fi guddina aadaatiif illee tattaafachuudha qaba. Hojjettoonni mana raadiyoon keessaa dalagan waanuma uummanni bal'aan dhiyeessuu fi achi waan hin dhiyeessine wanta biraa tan hin qabne jecha uummanni bal'aan tanaaf itti yaade namuu gamaa gamanaan dandeettii qabuun yaadaan gabbisuudha qaban jedhan. Obbo Kadiir baay'een si galatoomfadha. Dhaggeeffattoota keenya egaa fuullee isaa qabnutti isaan gabaabduudha. Irrumaa egaa gaggabaabsinee dhiheessinaati egaa irra guddaa egaa kabaan keenya uummata bal'aa hordoftoota kurfaa keenyaa dhaggeeffattoota keenya waan ta'aniif egaa yaada isaaniitiin kurfaa keenya kanallee gabbifnee fuula dura oofuu dandeenyaati. Itti aansinee jaalle Ahmad Doolaal barreessaan waldaa qotanii bultoota kutaa bultii biyya Harargee yaada isaanii akka gaafannetti akkana jechaadhaan nu kennani. Raadiyoonni qophiin afaan Oromoo mandara Harar kanatti gartee eega dhaabbatee as uummata bal'aa isa dhaggeeffatuu fi uummata naannoo kana gartee hanqinni dhageessisutti jiru dammaqsuudhaaf tattaafata guddaadha godhe. Kungaa wanni nama agarsiisa mangistii warraa itoon saba uummata walqixxeessuu fi uummanni bal'aan gartee haala gartee afaan isaatiin itti fayyadatuu fi afaan beekuun qacelfama kan nabutu barate akka warraa isaa daran jabeessu hagodhu jechaadha. Qophiin afaan Oromoo magaalaa Harar keessaa dabartuun eega dhaabbatte keessaa'uu uummata bal'aa gabaree dammaqsuudhaan afaan isaa galuun karaa gartee afaan isaa galuun uummata dammaqsuudhaan karaa gartee piroogiraama adda addaatiin qophii adda addaatiin tarkaanfii guddoodha fuudhu ture. Kana keessaa'uu qacelfama mangistiin dabarsitu haa ta'u maraa dabru karaa politikaatiin uummanni bal'aan arraan tana abbaa taayitaa ta'uudhaaf mirga argachuudhaaf gubbummaa argachuudhaaf karaa politikaatiin uummanni bal'aan gizeetti dammaqni isaa akka guddatu tarkaanfii guddoo fuudhee jira sossoo jabaa godhee jira jechaadha. Dhaggeeffattoota keenya egaa anis karaa kiyyaan sossooyinsi dubartootaa jechuunis dubartootiin kurfaa kana dhaqasuudhaatti hangam akka hirmaatan jechuudhaan jaallee shaaraktaaf hoggaaniin gaafadhu akkana jechuudhaan deebisaa na kenniti. Dubartoonni Itoophiyaa piroogiraama kanaatti jaboo jaalatan ooyiruu keessattis mana isaanii keessattis raadiyoon isaanii banatanii hoggayyuu ni dhaggeeffatan ni jaalatanis quraana hedduu irraa argatan. Piroogiraamni kun waltee dubartoota gama jiru walii wajjin jireenyaa yookiin tooftaa jiru mana keessaa ittiin baafatan karaa barnoota hundaa ittiin kennaniif kana kanatti hammam akka gargaaru jettee yaadda. Piroogiraama kana dhaggeeffachuu isaanii qooqaadha. Maaliif yoo jettan dubartoonni Itoophiyaa dhiiraa fi dhalaan walqixxummaa isaanii dur hin beekan. Amma immoo kana beekanii dhiirtiinis dhalaanis mana keessatti
walqixa akka tahan beekanii dabaroo isaanii kabajifatanii jiran. Kurfaa keenya gaa kan qophii Oromiffaa kanarraa dabru kanarra dubartoonni isaa taatu hawaasni hundinis kurfaa kan dhaggeeffatan ati hoo keetiin kurfaa kan dhaggeeffate kamtu qooqaatti yaadanii. Kurfaa kana kaniin dhaggeeffadhu piroogiraama kun ka guyyaa alhadaa dabruu fi oduu Itoophiyaa oduu hoggayyuu ka dhihaatu niin dhaggeeffadha. Ammas piroogiraama gaafii fi deebisaa fa'a piroogiraama sirbaa ka taphaa jechuu fi jaboon jaaladha. Ka alhadaanan dabru za'anillee hanga ga'uu jarjareetiin ammas banaa oola. Piroogiraamni haga ammaa dabru qoqaadha. Tahullee hizbiin Itoophiyaa hedduun katamaa keessa hin jiru baadiyyaa keessa jira. Kanumaafuu jiruun isaan godda'ee jira. Kanumaafuu jijjiiruuf raadiyooniin Itoophiyaa oduu malee piroogiraama biraattis qopheessee haa dhiheessu. Maali piroogiraamni kun yoo jette gartee eegumsa fayyaa fa'a nyaata qoqqooqaa nyaachuu akka barbaachisu midhaan biyya keessa argamurraa nyaata akkamitti akka qopheessu barbaachisu bishaan isaan dhugan ka horiin isaanii dhuganis kophaa ta'e akkamitti eeggachuu akka barbaachisu eegumsa ijoollee daa'imoota isaanii piroogiraama kana fakkaatuuf dhiheessitanii orma beekan gaafattanii akka isinii dhiheessan gootanii yookaanis quraana raadiyoona isaaniif dabarsan yoo gootan qooqaadha. Shumbura loosha bishaan biraa asheeta shumbura loosha bishaan biraa abeebati miraa jannanni sirbiraa wayya jannanni sirbiraa boontu jannanni sirbiraa asheeta shumbura loosha bishaan biraa asheeta shumbura loosha bishaan biraa abeebati miraa jannanni sirbiraa wayya jannanni sirbiraa boontu jannanni Nandubbatin hamtuunu lachutu bira Nandubbatin hamtuunu lachutu bira Nandubbatin yafi orira bira Ayya orira bira Bontu orira bira Asheeta shumbura loosha bishaan bira Asheeta shumbura loosha bishaan bira Adeebati bira jallani sirbira Wayya jallani sirbira Bontu jallani sirbira Manni khanyala min olla walubira Manni khanyala min olla walubira Lami wajalati mi awajudira Ayya mi awajudira Bontu mi awajudira Asheeta shumbura loosha bishaan bira Asheeta shumbura loosha bishaan bira Adeebati mira jannani sirbiraa wayya jannani sirbiraa boontu jannani sirbiraa Dhukkube jaalalaadha wanta sirbiraa Dhukkube jaalalaadha wanta sirbiraa Akka namoota olla gadindiraa wayya olla gadindiraa boontu olla gadindiraa Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa Adeebati miraa jannanni sirbiraa wayya jannanni sirbiraa boontu jannanni sirbiraa Simbarbadaa ijaan taa'e hulaa duraa Simbarbadaa ijaan taa'e hulaa duraa Otoo si eegutin ibsa gadhee duraa wayya ibsa gadhee duraa boontu ibsa gadhee duraa Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa Adeebati miraa jannani sirbiraa wayya jannani sirbiraa boontu jannani sirbiraa Ifuuwwan qabu ani isaan jira Ifuuwwan qabu ani isaan jira Ifiif yaadata dubra qaisaan jira wayya dubra qaisaan jira boontu dubra qaisaan jira Asheeta shumburaa loosha bishaan biraa Asheeta shumburaa
Galo shabi shambira Azebati mira jannani sibira Wayya jannani sibira Boltu jannani sibira Obbo Muhammad Aliyoodhaa wayita ammaantanaatti umriin isaanii waggaa 52. Amma immoo teessoon isaanii Direedawaa. Dhaloonni isaanii Addeellee Ganda Wadaa Galmooti. Gaafa dardarummaa isaanii haajaadhaaf magaalaa Direedawaa dhaquudhaan waan isaa mudateerraa yaadannoo takka nu dhageessaniiti mee kanatti aansuudhaan haa dhageeffannu. Burtukaana qoriin gurguree gaafa burtukaana kana hedduu bitamudha bira kanatti. Likkii malee salduudni qarshii 40 salduudni harreedhaama. Gaafa san qaali. Burtukaana gurgureetiin gaafa kophee tana qoree gaafa jira gaafa qoreen akka biyyeetti gaafa jira biitana qoree gaafa jira. Mukni tolee jira mata gaafa ijoollee ta'e. Aboo gaaniin qajeela gaafa kophee tana bitadhe jeetti dhufe gaafa magaalaa. Ana urmiiti kophee bitate. Warra keenya kophee dhufe gaafa beekan. Aboo gaa dukkaana seenee arasicha gaafa qotuun gaafa dukkaana kophee naa kanneen jee kophee daanii beeka badoo kan. Kophee miila mirgaa waleenta. Miila mirgaa waleenta. Maana itti gadi hin buusu. Aboo miila mirgaa kanatti miila kanaa kana ifkaa hinaan jee. Daana jaayilina kun miila mirgaa kana ifkaa jee kana. Guddaa bitaa kanatti ifkaa uffata. Mirga kanatti ifkaa jee. Fiin kaay. Hoggoon kaayoo. Kopheen likkii naa dhufte jee. Ol ka'e jee waliin ka'e. Kopheen likkii naa dhufte miila kanaa irraa darreetti kaayare. Eega miila kana taate harkaasanii noo taatee mitaanis fuudheetumaan itti kaaye gaafa. Hoggoon itti kaaye likkii si dhuftee mi'ee fidi qarshii kudhan kaaye jee gaafa kophee shar'a malee kopheen hin jirtu bar kophee qajeedhaatu gaafa. Gaafa ijoollee hin jiru. Boo kopheen ta shar'a tanaa hoggoon itti kaaye ammaniin qajeele biyyaan gale gaafa. Hoggoon biyya gale aboo gaa aruuza gurbaa tokko aruuza qabaati gaa amma gumaa tayaana gaafa amma dura buune kopheetti tolfadhee finnaqe. Hoggoon dura bu'e aboo ormi cabtiin uma koflan. Ormoo maa kofla jedhanii koflatti qabe kaa. Ani jarum kanatti hin kof. Jarina kofla anis kofla maaliif hin gangalatin akkuma jira. Booda mee dhaabbadhuu naan jaana boo nu fitte niin dhaabbadhu. Hai kophee miila sanii miila kanammaa keessaa naan jaa. Akkam mee gattaa ijaan gadiin taa'ee muka guddaa tokko jala. Amma gaanarraa jijjiire boo jarri haadarraa hiikanii kophee oguu jijjiire makkaana isii miiluma tokkisan malee jiddu. Maaliif akkana boo? Hiika ammas gamana dabarsa sanuma isii. Ormi firra dhuman fincaanii dhuman firratti huccuutu kofoon isitti gaafa marxoodhaa jira marxoo tortorsuuf fincaanii. Aboon taane yoon deebisee duruu bargaa dhoqqee meeqaan duruu laata kopheen si beekaame. Akkasitti namichi arabsi kophee akkasii na gurgure. Dargaggoo Yaasiin Ahmad kan maqaan qoosaadha. Yaasiin jajjabaa jedhamu osoo inni faaruu takkaa'u sirba tokko nu dhageessisuudhaaf meeshaa muuziqaalee adda addaa baasuu danda'u kan orgaana jedhamu hamilee guutuudhaan walitti qoqqopheeffachuu jiru haasofsiiseetiin ture. Haasawa isaan wajjin goones mee muuziqaa isaatiin dursuudhaan haa dhageeffannu. Obbo eenyu maqaan kee? Yaasiin jajjabaa. Yaasiin jajjabaa jaamta? Yaasiin Ahmad yookaan Yaasiin jajjabaa. Maali meeshaan itti taphachaa jirtu kun? Orgaana. Maal jaama? Orgaana. Orgaana jaama? Akkamitti tapha kana barte? Tapha kana baruun kiyyaa hawwii gurguddoo duraanii ijoollummaadhaan hojii guddattee turte. Kanaaf irratti Sirboota tattaafota gurguddaa godhuudhaan yaadaan Sirboota baruu danda'e jechuudha. Gaarii dhagaa. Amma meeshaan kun barnoota isaa ittumaan jira. Ammallee barachuu irra jirta jechuudha. Hanga ammaatti taphoota hedduu taphattee jirta? Taphoota waan akka takkaa warra ammaan na dura wallistoota ture gabboo akka wallee akka Birraa ta'eetis wallee akka shabboo tapheen kana taphachuutu jira. Inni taphachuun ture ammaas baasuufillee ifiinis taphachuudhaaf tattaafata. Fuuldura muuziqaa kana agartee wayyeessuudhaaf meeshaa kana wajjin yaada akkam qabda? Amma qabnuutan irrattis itti da'achaa hanga qabnu kanattis aadaa teenyatan agartee fi tapha keenya kanaas
izuudhaaf hamilee cimtuudhaan qaba. Waa'ee meeshaadhaa eega qaafneefu helleen dibbee hin qabnee fi dubri callee hin qabne hin toluu jira. Maqmaayisi kuni karaa tokkoon ammallee nima hojjeta. Keessaa naannoo magaalaatti dubri callee dirachuu dhiiseeti jira. Haa ta'u ammoo callee akka durutti mormatti kaayachuu dhiisanillee waan miidhaga isaanii tottolchaa takka takka mormatti fannifachuun isaanii hin oolle. Waa'ee maqmaayisaa gulaallee gama tokkoon ammas hellee fi sirbi ammallee taatu dibbeen malee waan tolu jennee afaan guutuudhaan dubbachuu ni dandeenya. Tanumaafuu wallisoota sirboota afaan Oromoo babbareedaanu sirbaniif kan wayita hedduu dibbeedhaadhaa ture. Obbo Ahmad Abdooti yookiinis maqaan qoosaadhaatiin qallaafoo wajjin gaafiif deebisaa wal jijjiirrannee turre. Dubbii dheereessuun ragaa mee isaas dibbee isaatii wajjin isiniif hin dhiyeessa. Obbo maqaan kee Ahmad Abdooti. Ahmad gaa wayita hedduu tapha Oromoffaa kana keessatti dibbeen tun ni dhaga'amti. Ati dibbeedhaan taphattame? Mee hagam takka eeggadha'uu jalqabdi? Amma gaan dha'uu jammaree hedduullee ati ture. Akkasittillee kuma jaallawan wallisoonni gurguddaan akka jaalla Ali Shabboo akkasitti akka Adam Haruun Halluu Daawwee Kadiir Sa'iidi akkasumattillee wallisoonni gartee kaafillee ni jiran akkasii isaan hundaafuu anaadha. Way badamoo sin wayita dubrummaadha. Silaa gaafaan ani dubraa kan isa galiin tiyya akka bilbila kan naannoon tiyya duudarraasan raadiyoonni harar kun jirti. Wayin akkanatti qisaastee yaafa walliftuu beekamte jedhamuu hin dhabu bara. Mee nama gaafaan ani dubraa na beeku san gaafadha. Jette sheenaadhaan anaannachaadha aadde Aminaa Shabboo. بخار علي خليفة والجن هدوا الأجولين تاني شفتينه عبد الرحمن بركة الليفة جولي زردراتنا والجن جولي هدوا الجن تبخنا جزء هدوا جزء برسنا جولين تاني هدوا ترتي وان خناسن شفاو وكسيت وجي تبني تبخنا دورتي ملسني إنسان درجة ردول ورا تبخنا تورا ملسني تماتان ورا هدوا ورا يرتي تبخنا وجي هدوا